wanta waaqayyo naaf godhee iddoo kanatti kanan dhugaa bahu dhukkuba tokko barreen gaddaa gama kana qabameen kana qorichaa kanan marmaaraa ture. Torban tokko guyyaa lama sadii dhaqee buddeen dhangalaa natti deebi'aan naqaa jijjiiraman qabu jireenyi koo baay'ee lolama bara keessa waggaatti gaafa dhiyaatu dhiiga isa jalaa hin qabdu naan jedhan. Dhiigni kee kun dhumaa dhufee baay'ee gadi bu'aadha. Dhiigni kee kun marfee kennuuf qoricha kennuuf iyyuu hin danda'amu dha doktee. Wanta ni nyaatu kun dhiiga hin ta'u moo attam jennaan waan dhiiga kee kana nyaatu hin beeknu. Hin falla garuu amma danda'ame jedha akkuma gootu waan na rakkisuu wallaaleenis. Deddeebitee mana qorichaa kana keessaa siilaadha gaafa jedhanii deebeen mana qorichaa ammas doktee tokko bira dhaqeennaan kalee keessa akka miidhamaatiidha gara achi keessa akka miidhamu ta'eera. Iddoo dooktarii kan biraan waliin duraa jechuudha. Yeroo mana yaalaa dhaqaa turtanii maal isiniin jedhu dhibeen keessan argameera moo hin argamne maal immoo isiniin jedhu turan. Gaafa isin akka jedhu booddee maayidee dhiigni kee kun erga dhumeetii miilla kee keessaa ol akka fiigunni ta'u inni si nyaatu kun nerbii ta'uu jiraati. Daddabii deebi'e nan deddeebi'e ta'uu didee qoricha tokko irratti kenna qorichi kun amma kiiloo tokko ta'a yeroo fuudhee kana fidee gaafa jiru amma maal naa wayyadeen taa'e yaadi maatii gidduutti mucaa xiqqaa tokkoon qaba. Amma mee abbaa jennaan manni qorichaa kun baasee dibaabdee banan bonfitee maaliif akkasitti miidhamta naan jedhe. Kallattii manni akka naan jedheen waaqayyo karaa qaba karaa dubbatu. Waaqayyo kadhata namaatiin nama gargaara gara mana kadhataa dhaqaa gaafa inni jedhu kallattii mana dhufe. Gaafa na sulufu nani madde wangeelaa maxxansi godhaadhaan jilba koo kanaa amma kanaatti na nyaata. Dudda koo kanaan kutu. Jireenyi koo kun yeroo taa'u danda'e waliin ka'u yoon ciisa koo mukaan akkatti ciisa. Iddoo kanatti wangeelaa gaafa inni kana gidduu na nyaata gaafa inni jedhu harka isaan na qaqqabee faayini ta'eera naan jedhe. Kana booda inni kana keessaa nyaatu gaafa gadi ba'ee galu na keessa hin jiru. Battaluma sanatti jechuudha. Battala sanaa ka'ee hojii danda'aa fixeensa ka'ee okkee duraaf nan ciisa deebi'ee bishaan lixee naan deebi'ee ciisa. Garuu gaafa sanaa ka'ee amma bonee keessa deebi'ee bishaan asiin ga'ee burcaan boqqolloo cabsaa dhufe. Waaw gooftaaf galata dhiyeessaa. Battalatti dhibee manni yaalaa hin dandeenye sanama keessaa buqqaasuuf ammallee galata dhiyeessaa gooftaadha. Ergi gaafa sanaatii dhibeen kun isinitti hin deebine eegamtanii jirtu jechuudha. Amma maalirra jirtu maal gochuu dandeessu jechuudha. Amma gaafa fayyeera waan ta'eef waaqayyoof waan hin kennu qabu. Yoon kana hin kenna jedhee waan gadi bu'aadha. Waaqayyoof waan goota hin qabdan amma waaqayyoof kanan godha yeroo jedhan waaqayyoof waan hin godhu na wallaalee waaqayyoof yoon ofii koo kenne sila yoo ani kan waaqayyooti. Waan hin hojjedhee fide yoon nan kennaaf jedhe isan na hojjete isa lafa jiru sumata hojjete. Eden keessaa hojjetee mala fakaa addaamne keenyaadhule malee addaam gadi ba'ee sanyii dhagee gabaarraa bitee facaafne. Bokuma dachi keessa lafa dhokatee jiru biqilcheetu ilaan nyaattu kana maal kennaaf waaqayyoof amma. Jireenyuma keenaa kenneen innis immoo ati jireenya keenaa kenni malee waan hundumaa keen godhee waaqayyoon keessa na godhu. Waan argii irra jiran keessanii mankootiin nuti akkatti fuudhee fayyadamu dhabe malee. Nuu kennee akkatti fuudheetti fayyadamu dhabne tola fayyaa nuti amma kanatti fayyadamuu dadhabuu kootiin dogoraa maan godhate beektu qabeenyaan qabu fuudhee dabarsee iddoo biraa kaa'e. Garuu waaqayyo maal jedhe tola fayyire saantaan qabbanne to'atan addunyaa ka'e nuti yaada. Waaw gooftaadhaaf galata dhiyeessaa ammallee. Dhumarratti dhaamsa saba kanaaf dhaamtan amma namni dhukkubsatee dhufuu danda'a. Isin immoo dhukkuba kana keessaa fayyitaniitu. Lafa kana gaafa dhuftanii baay'ee miidhamtanii dhuftan. Akka namni miidhamaan jiraanneef dhaamsa akkamii dhaamtu? Wanta isiniif dhaamu fayyisuu waaqayyoo balbala tokko ittiin hin ba'u. Balbala baay'ee qaba mitiire. Balbala waaqayyo isinitti banee gaafa dubbii ergaan tokko isinirra bu'u. Gadi inni isina. Maaliif jedhamee Petroostu gaafa qurxummii barbaadaa godhe sa'aatii 12 rakkinni isaa sa'aatii 12 jechi Kiristoos jedhe sa'aatii tokko deeqaa muraasa jecha tokkitti asiin akka godhee baay'ee jiramoo tokko jiramoo baay'ee amma jedhee gaafa inni asiin gad darbadhu naan fuudha fuudhiti. Kumaatamni qurxummii achi keessa jirti waan ta'eef waaqayyo waa sii ka'a waan naa ka'a. Waan inni siin jedhe gadi inni isin. Ishee qabattee jiraadhee naan fayyina guutuu ammaarrannee baanaa fayyina guutuu fudhattanii baatu. Garuu kan isinii dhaamu calluma jettanii yeroon fiigee barri fiigee guyyaan fiigee namni fiigee hin fiigee. Kan akkan galateeffadhuuf kana na godhe waaqayyo ulfaatu. Iddoo kanatti akkan ta'e galatamu isinis akkasuma
Gaafa miidhamni jajjabaan sirratti bukkee akka yoomitaa isaan sirrittaa ta'uu jalqabu namni akka gochuu danda'a. Akkasii gochuu nan danda'anis. Hin baddee hin cabdee jireenya keetti baddee hin kuftee wayyoo jedhanii deeman Yesuus gammachumaa wayyoo isin hin jedhu caakoo isin jedhu. Waaqayyoon galateeffadhaa fi walumaa galatti amma sin fayyadanii jechuudha. Anamma fayyee.